keessattuu biyya biraa irraa malee nama ajandaa godhatanii malee biyya keenya keessa ta'anii kililii tokko keessa ta'inne walirra duullataanaan wayi nama biyya kana keessa jiru bakka inni rafutti suuraa isaa kaasisiifannee maasrajjaa gahaa qabannee ajandaa wal godhanna malee tokko du'ee tokkon taa'u. Mee Dr. Ifnaan Herbal Kaampaanii illee eerfoonii kana godhaa bakka sagaleen qulqullinaan dhufuuf. Waa'ee ajandaa kanaan wal qabatee maal jettanii asirra yaadni isin qabdan maal inni gorsi isin qabdan illee. Duraan dursee hordoftoonni miidiyaa Nasrii Aanolee baagilii jiraatti siin jira. Ittaan sudhaan akka ogeessa fayyaa yookiin ogeessa aadaa tokkootti jechuudha. Namni kamuu jechuudha isaaf qaaliidha, lubbuu isaatiif qaaliidha, isaaf bareeda. Bareenni jalqaba ofirraa qaba. Nama dinqisiifachuu osoo hin taane of dinqisiifatta. Eenyu yoo ta'e kan ija hin qabnellee kan gurra hin qabnellee ati gurra hin qabatta malee ija qabatta malee inni isaa gooldiidha nambar waanidha akka isaa hin jiru jechuudha. Tufuuf. Okay. Kabiraa dammoo kachaa sagalee kan dhagahamti? Sirrii dhagahama. Kabiraa kachaa sun immoo dhugaa dubbachuudhaaf warroonni gannii qalqale. Wallahi gannii gahuudhaa miti jechuudha. Adeemsi shabaraa miti jechuudha. Dhiirrisii sunniin jechuudha. Wallahi so gannii. Noo seesee tungaan. No, ganniin tun bari qaamaan irra gabar kaleessa. Gannii osoo sirriitti garagaltee jechuudha. Wallahi jalaa deessitan. Sabbooti zara. No, she's very fat. Jechuun wanna barbaadamti. Shamarri akkasii wanna gaardiidhaaf barbaadamti bakka. Tafallaagiin haa bakka. Si jedhee haga siin fuddattoonni waliin fuudhee osoo hin taane dheerinni yoo hojjaan dhugaa akkasumas gannii lafarratti gabaabduu fakkaatti fundee fakkaatti diinqaama walgisee she's so beautiful black beautiful she's so Noo taatee jirti. really Bakka irra isaatti wal argitanii. wal arginee wal ammannee waliin oolle dandasaa oolle alaabaa taate daansii dhaannabee Bakka irreecha sanitti miti ajandaa godhatu namni mana galee hunda taa'ee deemu. lammaffaa dammoo isheen namaa wali araaramte namni hodhamee jedhe duru hodhama waan zaruun maaliif araaramtee hojii jinnamaan jedhanii nama jaarsummaa dubbatan bar viidiyoodhaaf dura mutu ganaa otoo mana fincaanii qabananii irra ta'anii yeroo otoo mana fincaanii Wallah osoo argitee waraabaa. Wallahi. Si mana fincaanii taa'ee rofaa eeggatu. They are very stupid people wallahi uummata kana waliin bakka tokko ooluun nu saaffachisee jira dhugaa sanatti himna. Itti sojalaan nama waraabde baay'ee dhugaadha isiniif teekinooloojii guddate jennaani isin immoo safuun keessan itti dabalaa deemee kan duraa caalaa jechuudha. Oromoon dur waa saalfataa waan addaan baafataa amma gadi baanaani walaa maamad walaa faata sagaleen kun wanna dhufe kunniin jechuudha. Nu tokko ijoollee baadiyyaati. Baadiyyaa dhalachuun kun sagalee isin godhu. Garuu kan sagalee isin godhu asaasaa keeti yaada keeti. Yeroo hundaa yaadni kan kee waan nama waraabde akkamitti ta'uu guddifatti ta'uu si guddatumaan guddaan si ta'a. Afaan sekkaa ubarsin gurshu ka buddeen si ta'u haasaa keeti. Haasuun kun sadaqaadha. Nama biratti nama waraabde hin jaalatamtu. Nama waraabde teessoo irra ta'etti nama hin jibbamu. Sagaleen hin jiru dhaaraan. Sagaleen hin jiru qoy. Sagaleen. Ana biratti hin dhaga'ama. Kabalee doktor. Kamilkiiti immoo kiyyatu hin dhaga'ama. Okay, namni adda kanaan godhin hidhataa jiru. Sagalee. Amma hin jira. Godhadhu eerfoonii. Jira munjuu sagaleen kii. Tookino. Kana godhu baasa. Okay. Aunis. Oh, maase kumtaala tokko guutuu amma shubduuba deema waa akkamiin godhaan. Miira keessi galche. Yeah. So gabaabumatti maal isin jechuu barbaade black is gold. Si galee. Too much gold. Afrikaan ikkoo bilaakummaadhaan beekama. Radiyallahu anhu Bilaal Habashaan nama gurraacha bar kana zaana jalqaba yeetiin kaaba girratti baasa. You are very stupid man. Maal jetteetiin gannii qeexa. Namoonni akkasumniin namoota sammuu isaanii keessa gurraachaa, yaadni isaa gurraachaa, hattuu, kijibduu, ijoollee meeqan argine dhiira jala ciifteetiin yoo tana gannii qeequudhaaf deemti. No, isi self confidence qabdi bar. Dhaabbanni siituu sigaa abbaate kabiraatii miti hostii as deemtu. Wallahi ganni akkasitti wanna irratti hin bareeddu TikTok irratti lafarratti irra bareeddi. Oduu argite jechuudha. Haga siin geettu osoo argite. Wallahi sakurtii barbaadamtu osoo danda'ame bakka hin jiraa miti osoo qajeeltee dhiirano. Ha siin jette karaarraa jalaa gol. Kakkanaan kiyyibduu dhalbaatu marti. Bifa namaatiin nama hin qeeqina.
tokkoffaa maasetaa namni bifa namaatti nama qeequ. Boroo akka taatu hin beektu guyyaa keessa harki sirraa cituu danda'a. Ijji si baduu dandeessi. Nama jalqabni dhaluu dandeetta. Miskiina qumaata dhaluu dandeetta. Ka gurra qabne kan dhageen dhaluu dandeessa. Yoo kisirra gahuu danda'a. Carrammaan kuniyyuu Oromoon bar durii safuu beekti. Waan itti kolfani waan itti kolfani addaan baaftee beekti. Yaa Rabbi safuudhaan namni waa haasa. Isin garuu safuun beektan. Wallaahi qalbii milkii. Warabbal kaaba. Dhuguma amma namni mijattii tana ajandaa godhatee waa'ee bifa isii raasa'u. Boru ilmoo hin dhala jedhee yaada. Ani bar intala takkan argee irratti hojjedhe bar tama qaamaan beekutu isii jaarsummaa fa'aa. Osoo ijoollee imaaraatti keessatti beekutaa jiru. Qasam billaa sajjaa argeenu ta'a. Jecha argeenu qabanii Itoophiyaan haa galchanii. Nama sale namni akkamitti haga bida'an ammarra guyyaa jala deemee warra fooloo duraan hin deebisee guutuu maaliif dura nama na fakkaatee fooloo isaanii deebise. Warra guyyaa kana guutuu suuraa isii ajandaa godhata iyyaannaan isaanii fooloo irraa qabtaa tura. Maaliif namoota qashimii hoolaa akkana kana miidiyaa kee jala akka isaan turan illee. Kalees nama na fakkaatanii nama waa yaadu na fakkaatanii fooloo isaanii deebise malee jazbaa akkana kana osoo see dura fooloon deebisuu bita si galee. Kanaaf saalaxxoo amma shiganii Naajeeriyaa adeemtu moo Keeniyaa adeemtu itti namni adeemtu shi. Eega Oromoon namni akka hiyya xiqqoo diimatuuf nasri kun araba ta'e nuyyuu diqaalaa jechuudha bar. Diqaalaa Naajeeriyaa deemuu qabdi. Eega kun sirrii ta'e. My God. Nu amma xiqqoo waan diddiimannee filtarii godhannee araba fakkeenyaaf. Isin ammoo eegurraa jettee Naajeeriyaa yoo taate Oromoon sirrii hin qabne. Oromoon sirrii hin qabne. Oromoon sirrii. Uummata wana wallaahi hojii hojii saalfan. Ta'utu tagadhaa moodesii godhachuun beekne maratu gadi bahee wallaahi billaahi. Wanna ganni keeka wallaahi. Isboonji wiiqaan miicanii kana kukkutteetiin paantii keessa guurtee deemtu. Paantiin godhattu. Dhugaa. Ganni koo araadana. Yaa wallaahi. Inna ganaaf innee miidiyaa kanarratti warroon dammoo biyya biraa dhaamsiin dhaamu. Ganniin yoo rakkinallee qabaatte yoo badhalee qabaatte inyaan baqaataallee isiidhaan geedde. Yaa. Morka isaaniitti samoonni kan. Dhaamsa biraa immoo leelaa dammoo maalatu no dhaamsa biraa. Namoonni biyya kana dhufteetiin ganni urga Dubaay dhufte maal jettan namni kamuu hin qormaatamaa hin mokkoramu. You have to stop there. Ishee qofaa miti nullee qormaata keessa dabarree as geenne. Dubaay biyya jaalalaati biyya addaati. Garuu Dubaay ganni sababeeffatanii Dubaay hin tuqina. Okay? Dubaay ija keenna. Biyya keessa jiru. Dr. Qorichi diiminaa jira. Maali? Qorichi diiminaa jira. Diiminaa jira. Diiminoo barbaadde achirraa kuti. Fuula latta. Warroonni kaleessa irreecha dhaydhan milkishaa. Waan irreecha dhaydhe garuu warri kaleessa irreecha dhaydhanii obboleettiin teenya takka kiyyaa jedhamti. Abu Dhabi jiraatti iPhone 13 Pro Max bifa maalinni silver color yoona sirka. Bilbila kanani silverii bakka irreechaatitti. Ni bilbila sana argitan obboleettii teenya sanaaf akka deebistaniif kabajaa isin gaafadha. Wallahi an milkii kuma rabbi sitti ba. Irreecha dha garuu kaleessa kagadhe sagaleen kee fagoo jira. Efoonii kan kagadhe. Kan fakkaatu jira. Kan bilbilaatti fakkaate osoo ta'e hin beeku maal akka ta'e. Ayya takkitti qofa. Ayya obboleewwan kiyya guyyaa kaleessa bakka irreechaa warri tootanii obboleettiin teenya takka kiyyaa jedhamti Abu Dhabii jiraatti intala Oromooti. Irreeffatuudhaaf akkuma nama kamiituu dhuftee bilbila iPhone 13 Pro Max silver color iddoo naannoo madarakii sanitti bilbila gattee turte. Bilbilichi ammoo bilbila osoo hin taane faayila guddaa dookumentiilee gurguddaa of keessaa qabdi. Nama dhuunfaa kolleejjii baratuudha. Wallahi online kan barumsa isaan hordofti. Dhugama sitti hima. Baay'ee rifattee baay'ee itti dhagame aniyyuu asii ka'ee kiiloolee deemee achitti waliin turre sii galee achi deemee viidiyoo walii waraabee gaafataa fi ture. Kanaaf please namni rabbiin sodaatan yaa Oromooti. Ani irreecha dhanne kaleessa garuu achi dhaabadhee sooyyee fa'aa waadaa galee. Oromoon irreeffatuudhaaf dhuftee keessattuu warri Dubaay biyya guddatti kana keessa taa'ee namni bilbila namaa fudhatee galu abadan hin jiru. Dogongora namni yoo lafa arge garuu yoo eenyu waan hin beekneef fuudhee galee yoo bilbilan abbaa hin geessaaf jedhuu danda'a namni. Garuu
fudhatee nyaatuudhaaf jecha Oromoon ilaalcha xiqqaa kanaallee qabdu saba kabajamaadha. Uummanni irreecha wal ga'e ammoo aadaa duudhaa keenya agarsiifanna jedhanii waan achi wal ga'aniif bilbila namaa namni argitan please mucattiin barattuudha. Dookumentiilee garaagaraa qabdi onlaayinii ittiin baratti faayila gurguddaa jireenya isii miidhuu danda'u keessaa waan qabduuf. Bakka